harka fuune daawwattootaa hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun sagantaa keenya kan oduu guyyaa har'aati. Sagantaa oduu keenya kan guyyaa har'aa waliin Amurataa Obsaati. Egaa ijoo oduu keenya kan guyyaa har'aa keessatti taateewwan murni biltiginnaa duula uleelee Oromiyaa garagaraa keessatti banee jiru kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti ni hordofa. Murni biltiginnaa duula haarawaa kibba Oromiyaatti banuuf loltoota hedduu magaalaa Hawaasitti buusuuf baramee jira. Gurraan dhala 8/2023 murni barcuma siyaasa impaayireetti loltoota hedduu lolaaf bobbaase tikfachuuf barbaadu. Biltiginnaan loltoota kaabaa impaayireetti irra deebisee Oromiyaa keessa qubsiisuun miidhaa geessisuun itti fufee jira. Ammas bifuma haarawaan kibba Oromiyaatti fe'uun waraana isaa garas fe'aa jiraachuunis dhagahamee jira. Akka odeessi waraana magaalaa Hawaas irraa nu qaqqabe ifoomsetti gidduu kana loltoonni kutaa waraanaa 6 loltoota Tigraay irraa deebisuun magaalaa Hawaas qubsiisee jiraachuun dhagahamee jira. Loltoonni magaalaa Hawaas qubatan kun xumura torbee kana irra eegaluun gara kibba Oromiyaatti bobbaafamuun murni biltiginnaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa rukutee baasuuf jechuun karoora abjuu baafate itti seenus waboon baay'inaa fi ga'umsa dabalaa humna waraana biltiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee waan jiruuf tarkaanfii waboon kun riiba dhorkachuun duula bifa haarawaan kibba Oromiyaa geggeessuuf karoorfatee jiraachuun dhagahamee jira. Keessaahu tarkaanfii irree fi wanteen uummata Oromoo gurraan dhala 1/2023 godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa ganda baddaa mangada fudhatee rifaatuu keessaa kan seente murni biltiginnaa haaloo ba'uuf sochii jabaa geggeessuuf akka jirus beekamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lolaas ta'e tolaas qophii gahaa qabaachuu kan ibsan itti gaafatamaan quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa Jaalbulee Boruu waraana bilisummaa Oromoo meeshaa waraana isa fudhatanii dhufan lolee irraa hiikuu ni hidhata jechuun gaafii deebii arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasiseen dubbatanii jiru. Tarkaanfii boonsaa waboon Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa keessatti torbee darbe fudhate meeshaalee waraana garagaraa hedduu fi loltoota biltiginnaa 240 booji'uun ni yaadatama. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu keessatti maqaa ijaarsa magaalaa Shaggar jedhuun manneen namoota diiguun itti fufee jiraachuun dhagahamee jira. Gurraan dhala 8/2023 murni magaalaa ijaarra jechuun manneen ilmaan Oromoo diiguun bakka itti facaasaa jiran biltiginnaan hojii isaa kan bifa qindaawaa ta'een geggeessuun namoota hedduu mana maleeyyii gochaa jiraachuun dhagahamee jira. Dheengaddaaf kaleessa gurraan dhala 6/2023 godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu naannoo Qeeraa jedhamuun beekamu keessatti manneen namoota maqaa ijaarsa magaalaa Shaggar jedhuun giliindar itti kaa'anii diiguu turuun ni yaadatama. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessa manneen abbaa warraa 15 diiguuf karoorfatanii hanga ammaatti manneen abbaa warraa 6 diiguu maatii daa'imman waliin daandiitti facaasanii jiraachuunis dhagahamee jira. Murni biltiginnaa yeroo finxaaleeyyiin itti hammaatu lafti keessanii kaartaa pilaanii itti isiniif kennina seera qabeessa goona akkasumas warreen seera qabeessa taatan tajaajila bishaan dhugaatii ibsaa telekomeeshinii isiniif galchina jechuun gowwoomsaa turan yeroo ummanni qaala'insa jireenyaa waadamaa jirutti tarkaanfii kana fiduun ummata Oromoo harka namaaf saaxiluudha jedhan. Namoonni manneen isaanii jalaa diigaman hedduun daandii ba'uun gariin ammoo namoota beekaniin maxxanuun jireenyaa wal'aansoo walqabaa jiraachuun jiraattonni bilisootiif gabaasanii jiru. Shaggar Aanaa Liiban Cuqqaallaa keessatti ilmaan Oromoo ajjeesuun itti fufee jira. Gurraan dhala 8/2023 giddu galeessa Oromiyaa Shaggar Aanaa Liiban Cuqqaallaa ganda ilmoo Cuqqaallaa iddoo addaa Waachuu jedhamu beekamtu dheengadda gurraan dhala 6
bara 2023 qeerroo maqaan isaa Hawwisoo Odaa jedhamu ajjeesanii jiraachuun dhaga'amee jira. Qeerroon Hawwisoo waraana faashinistii TP'n halkan manaa gabbaafamee hidhataa waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiraachuun baramee jira. Dargaggoon kun tuttuqaa siyaasaa kam irraayyuu bilisa kan ta'eef hawaasa biratti nama fudhatama guddaa qabu ta'uunis murni ilmaan Oromoo qaroo ajjeesuun Oromoo jaamsuu irratti hojjechaa jiru badii tokko malee irbaata rasaasaa taasisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Liban Cikallaa keessatti Oromoonni hedduu yeroorraa gara yerootti ajjeefamuuf hidhamaa turuun gabaasa keenya keessatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Mooraa Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti mormiin barattoota Oromoo geggeeffame itti fufee jira. Guraandhala 8 bara 2023 sirni Habashoota durii ijaaruuf amantaa dahoo godhatanii handhamaan leellistoonni sirna Minilik qabeenya uummata Oromoo jaarraa oliif saamaa turan akkasumas aadaa afaan eenyummaa qabaa Oromoo hacuucuun itti fufsiisuuf Oromoonni amantoota kiristaana ortodoksii sinaadoksii afaan isaaniin hojjetu yeroo dhaabbatanitti hinaaffaan mormii uffata gurraachaa waamuu gadbaanii jiraachuun dhaga'amee jira. Amantaa fakkeessuun impaayera Itoophiyaa tiksuuf irratti hojjechaa kan jiran finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo ittiin Oromoo nigaa jedhanitti biyyaa fi amantaa diiguudha jechuun impaayeretti keessaa hanga alaatti mormii dhageessisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Haaluma kanaan barattoonni Yuunivarsiitii Asoosaa kaleessa gurraandhala 7 bara 2023 dhaadannoo Oromoon mirga afaan isaatiin dubbachuuf kadhachuu qaba jedhuun huccuu adii uffachuun mormii Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti mormii dhoosanii jiraachuun dhaga'amee jira. Mormiin finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa ortodoksii tuqameen uffanni gurraacha akka uffatamu labsaniin magaalota manneen hojiif dhaabbilee barnootaa keessattis geggeessaa kan jiran yoo ta'u barattoonni Oromoo faallaa kana dubbachuun uffata adii uffatanii paappaasota haarawaa muudamaa bira dhaabbachuu fi hojii eenyummaa Oromoo kabachiisuun irratti daran akka hirmaatan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Asoosaa hiriira mormii ba'aniin agarsiisanii jiru. Hiriirri kun dhaadannoolee Oromummaa jabeessuu dhageessisuun fuulduratti warreen jibbinsa Oromummaa qabaniif sirna Oromoo cabsuuf hojjechaa jiru irratti jabaatanii akka qabsaa'anis ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti okkora finxaaleeyyii Amaaraa kaasaniin dhukkaasa geggeeffamaa turuun barattoonni dubbatanii jiru. Guraandhala 8 bara 2023 barattoonni finxaaleeyyii Amaaraa guyyaa dheengaddaa guraandhala 7 bara 2028 qabu mormii garagaraa taasisanii turan. Mormii isaanii gara kokkoratti halkan guyyaa kaleessaa guraandhala 8 deebisuun barattoota Oromoo loluu eegalanii jiraachuun dhaga'amee jira. Egaa mormii amantaa ortodoksii sinaadoksii Oromiyaa afaan dhaloota barnoota amantaa isaanii haa barsiifatu jechuun dubbate finxaaleeyyiin Amaaraa mormii gama hundaan agarsiisuu itti fufaniin dhaabbileen barnoota olaanoo keessattis jibbinsi Oromummaaf qaban akka mul'ifatan taasisanii jiru. Barattoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun uffata gurraacha uffachuun barattoota Oromoo irratti guyyaa roorrisaa oolaniin galgala irraa gara walitti bu'iinsaa ce'aa turuun ni yaadatama. Walitti bu'iinsa kana irraa kan ka'e dhukkaasni hedduun mooricha keessatti kan dhukkaafame yoo ta'u gareen Saatanaa jedhamu mooricha keessa dhukkaasaan seenuun miidhaa barattoota Oromoo irra geessisuuf hojjechaa akka jiran baramee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti deebichaan alatti miidhaan addaa barattoota irra ga'e addaan hin ba'in jiraachuu simanii jiru. Egaa daawwattoota hordoftoota Bilisootii fi sagantaa oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee Bilisootii fi waliin turtii gaarii isiniin jedha. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saaramarse. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saaramarse. Falmataa koo dhufan tolaare. Keena bootu qabnaanaare. Anan garree if garsiisuure. Anan barree if barsiisuure. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saaramarse. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saaramarse.
Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa sarara marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa sarara marsee.